jettee dhugaadha iyyee miidhamaadha. Isa miidhame kanatti immoo otoo abuuta akkasii godhe jedhanii kan ofii koo gaafadhee dhabuu miti namni biraa yoo akkas naan jedhe eejeessatu na godheen jedha sa'aatii ammaa kanatti. San ofii koo gaafadhee irraa dhabe miti san ofii koo yaadee irraa dhabe miti don kaawwadhee dhabe miti namni biraa yoo natti mee sa'aatii sanatti an eejee jedhee fudhachuu danda'udha. Sababni isaa ani nama miidhamedha. Maaliif guyyaa gaaf sanaa ijoollee nama 8 kan achi deemsisuudhaaf ka'e ijoolleen sun hin jiru mammaatti kan tikkeettiin isaanii gubatee hafe. Ijoollee as keessaa baasuuf ka'e ijoolleen sun iyyanii tikkeettiin gubatee gaafa guyyaa 8 qabameen ijoolleen gaafa 10 achi keessa galu. Tikkeettiin kun tikkeettii nama 8ti. Hin beektu warri hojjetan hammarraa argattan ijoolleen birrii 300 galchinee deemnaa siin jedhu 400 galchinee deemnaa siin jedhu hammarraa argattan immoo hundi keessan iyyuu hin beektu asumarra jirtu warri onlaayinii kana waliin hojjennu jechuudha. Tikkeettii kana kan nama 8 kana hundumaa gubee mana hidhaa sana keessaa bahee ijoollee kanan viizaa kennellee hin jira. Kan viizaa nafellee jira. Hamma ammaatti iyyuu namicha viizaatti kenne gammeen kun ragaadha. Kanan viizaa mammaatti dhabeetti mataa dhaabaa nama dhukkubsataa jirtu jira. Gaafa mana hidhaa keessa taa'u immoo birrii ijoolleen irratti galchantu jira. Qabeenyi kun hundumtiyyuu inni dhabe kun bakka lubbuu kiyyan caaluudha. Kanan hunduma isaatti dhiisee ana toon lubbuudhaan iyyuu keessaa bahee jiraadhee hundi isaa akkasumatti hafaadha. Hamman qabu keessaa kanan itti fayyadame kanan nyaadhee kan dhugeerraan kan hafee qabeenya kiyya dhattan dafqe jedhee waan harka kiyyatti qabadhee biyya abbaa kiyyaatti galee sumunii tokko hin qabu. Sumunii tokko namni gudduunfatee biyya abbaasaatti galaa ani garuu sumunii tokko fudhadhee hin galle. Kanan qabuun achumatti an hojjedhee suuqii banee torbee lama immoo hin guunne kaampaanii qulqullinaa banee torbee lama hin guunne. Kan mataa kona keessaa fuutuyyuu immoo tokko isa kana ture. Torbee lama hin guunne kaampaanii sana banee ijoollee irratti appilaayii godhee isaa booddee qabamee irraa bahe. Yaa utuun akkuma namaallee seefingii biyya abbaa kiyyaa irra kaawwadhee jiraadhee gaafa nas dhufullee isatti baqadhaa bakka hamman jiraadhu jiraadhee isaa booddee immoo itti fufee hojjedha. Hojjedhee dhumatti dhufe kaleessas waan ta'eef. Inni kun hundumtisaayyuu nama cheessee ture waaqayyoof haa galatu hundumaattiyyuu waaqayyootti dhiiseera. San dhabees waaqayyootti dhiiseera. Qaba immoo qabeenya guddaa fayyaa guutuun qaba. Warri qabeenya isaanii na biraa qabanis jiru. Warri birrii isaanii na biraa qabanis jiru. Warri viizaadhaaf isa mammaatti na cagacagan jiru. Viizaa isaallee namicha mammaatti fudhatee sin beeku jedhee ijoollee kan dhowwataa jiru jira. Viizaa ofiisa viizaatti kennee amma mammaatti sin hin beeku isa malee jedhee nanaan bilbila irraan kaasu ijoollee meeqa akkasitti doorsisaa jira. Birrii sanallee nichiisee kiyyatti fudhadhee hin jiru. Garuu immoo ijoollee kanaan sinis sirrataa. Namicha yoon gaafadhe torbanitti sagalee kiyya dhaggeeffatee gisee tokko deebisa. Yoo ijoolleetti ergee biirootti hin argamu. Yoon immoo irratti bilbilamoo bilbila sanarraan kaasu. Rakkoon kun illee anarra jira. Isa kana iyyuummaan isa kana hunduma isaayyuu baadhee yoon jiraadhe hojjedhee kaffalaa. Ani maaliif hojjedhee waan itti dhufee fi waan dhabe hunda isaayyuu hojjedhee waaqayyo na milkeesse. Malee hatee waan tokko sumunii namaa hatee sadarkaa kanarra hin geenye. Qabeenya miilaan lakkaa'amu dhabe kana hojjedhee dhuman itti dhufe malee waan tokko sumunii namaa dabsee yoon fudhadhee jiraadhe namni sumuniin isa jalaa fudhadhee isa dhowwadhe yoo jiraate kan koo fudhatte naanaa jedhu. Isa kanatu jira. Isan dhabe hundumaayyuu ani waaqayyotti dhiiseera. Abbuunis naa miidhu. Gammeenis naa miidhu. Naasaa falmu xiqqoo kan dubbadhu akkan seenuyyuu kan na godhe gaafa isaan abuu fi wabii walitti mugutan gammee fajii mugutan nan ilaala. Isaan warra dubbatan ergan bahillee gammee fi wabii otoo wabiin hin qabamin dura bilbilee waan tokko walii gad deemanii akka sirreessaniif isaanitti iyyaa ture. Isaan amma danda'anitti fiiganii dadhabnaan bakka itti dhiisaa. Anis immoo waaqayyoon kadhadhee waaqayyoottan darba erganaan jedhee bakka isinitti dhiisaa gammee itti dhiisi. Wabii itti dhiisi hojii keessanitti deebi'aa. Wanti isin nagoota yoo jiraate ijoollee viizaan na jalaa gubate tikeettiin na jalaa gubate nan fidaa hojii naa galchaa jedheeni ijoollee kanas gammees wabiis hojiitti deebise. Nu toommachuun dandeenyee hojiin hojjennu naan jedhu. Isaa booddee ijoollee kana akkasitti hojiitti deebisee ijoollee sanallee asirraa viizaa isaanii addisii tikeettii isaanii sirreessee fi achi ergee inni miidhame guddaadha. Garuu immoo miidhamuu kana hundumaayyuu waaqayyo quba qaba. Ani immoo isan beeka. Isattan dhiisee abbuunis yoon har'a na miidheera jedhes meeshaa tokko waan naa dabaluun qabu. Himmiinis yoon jedhe waan na hir'isuun qabu. Isa godhe waaqayyo firdiisaa haa faradu. Ani waaqayyotti dhiiseera durumayyuu har'a waan miidiyaatti beefa osoo hin taane durumayyuu ani waaqayyotti dhiisee taa'eera dhimma kiyyaa.
kan miidhames kan dhabes waaqayyotti dabarseetti dhiiseera. Maaliifi as bahee fuula miidiyaa irratti bo'uun as bahee sanan dhabee kanan kassare jechuun naaf mala ture. Garuu immoo baqa waaqayyo hundumaayyuu beeka. Isan dhabes beeka, maaliif akka godhes beeka. Kanaaf hundasaayyuu waaqayyotti dhiise. Kanan akka dhufuyyuu immoo na godhee viidiyoo kutanii ijoolleetu postotanii kaasan. Suura isaanii fa gadi garagalchanii maal godhan ijoollee. Ijoollee sanallee keessaan dubbisee na dubbisanii abayyummaa isaaniin barre. Inni kun immoo namni garaasaa keessatti waa'ee yaade qaba. Akka namni isaanitti dubbii cobsee akka namni isaaniin kana gaafatu nan beeka. Akka namni isaaniin gaafatanii yeroo ijoollee isa gaafatan akka abuun deebii sirriin deebisne nan beeka. Ergan bahillee dhagaa ture. Namni hundumtiyyuu isa kana dhaga'ee garaasaa keessaa qaba. Isa kana immoo akka kamitti akka dubbatu barbaada. Ani immoo isa kana dubbadhee namootatti dabarsuun barbaanne. Namni hundumtiyyuu yoo dubbatee dhuma dhiisa. Naaf falmaa yoo falme biruma muraasa naafuudha yoo falme hammam yoo ta'e ati sin adabamtaa jedha kanarra waan godhuun qabu. Garuu immoo waaqayyo gaafa waa'ee namaatiif falmu guyyaa dukkaneessa. Jireenya namaatu abaarama bara keessatti gaafa namni nama miidhee jireenya isaa keessatti gammachuudhaan hin jiraatu. Keessumaa immoo nama wajjin nyaattu wajjin dhugdu gaafa miitu jireenya kee keessatti gammachuun argattu. Jireenya kee keessatti immoo aara galfiilleen argattu. Kanaafi isa kana ani komii abbuurraa qabus miidhama abbuurraa qabus kana na godhe sana na godhes jedhu garaan jaalala isaa qabuu fi maaddii aniif inni waliin cabsanne dhugaa naaf isa gidduu jiru hafara duudhaan dhiise kan abu har'a osoo hin taane duruma dhiise. Maaliifi yoonaa sa'i waan baay'eetu jira naaf isa gidduu. Isa kana immoo miidiyaa irratti illee haasa'uun gaarummaa siin qabu. Namni walitti dhufu immoo wal mufataa gaafa wal mufatu waan argee haasa'uun gaarummaan qabu. Isa kana kanaaf galatooma warri dhugaa keenya illee baruudhaaf azzala turtan sa'aatii keessan nuu kennitan ulfaadhaa eebbifama. Egaa hundumtiyyuu wanta fedha waaqayyootu ta'a. Kanaaf rakkoon hin jiru jirra. Waan waaqayyo godhu immoo teenyee eegna hojiin kan saachaa. Isinin jedha biroota koo galatooma hundi keessan iyyuu hin dhiphatinaa. Hojiin kan waaqayyo caalaa abbuun haa godhu saa dhiisusi. Amma gaafanneerra. Amma amanu amanee hamma amanne immoo hin amanne achumaan dhiifnee biraa galleerra. Dhugaasaa waaqayyo haa faradu. Dhugaasaa waaqayyo haa murteessu. Abbuun dhugaa qabatee dhugaa abbuu haa murteessu. Ana dhugaa qabatee dhugaa kiyya haa murteessu. Isatu ifaaf dukkan adda baasee beeka. Isa kana dukkanni keessa waaqayyo jalaan dhokatu isaaf ifadha. Ifti keessiyyuu immoo nuuf dukkana homaa irraa hin beeknu. Ifa ta'ee nuuf dukkana homaa tokko irraa hin beeknu. Garuu immoo dukkana keessa waaqayyoof ifa. Waaqayyoof karaadha waaqayyoof hojiidha. Hojiin kan waaqayyootu caala. Isa kanan sinin jedha. Baay'ee haasaan barbaadu sinillee nagaa ta'aa nagaan bulaa masii hawwii gammee sanbatoo hundumti keessaniyyuu kan gaarii qabaadha. Saatiin illee deemeera. Sinin sirrii basin dhawuu. Bakka hundi keenya rafnaa yaa nutti dhagahamee waanuma baqqaan jiraa miti. Namummaan keenyi oromummaan keenyi afaan tokko beeknaa wal dhageenyaa arree waan tokko dudubbanneerra garuu wal miidhuurra osoo aga danda'ame wal fayyannee gaarii ture haa ta'u galoo jabaadhaa ilmaan oromoo immoojii boochaa kaa'uu osoo hin taane ijoollee keenya kana haga dandeenye bakka isaanii duriitti jabaatanii akka isaan dhaabbatan gochuu qabna. Masii kodhiisin aariini anana jajjan illee na faarsitan illee an galata nama biraan barbaadu abu dhugaa kan beeku waaquma aaruu dandeessaa yeroo ijoolleen siman yeroo komentis arginu akka waaniti akkana gooteetti. Garuu immoo gaafa nam tokko tasgabbaa'ee ilaalu tarii orma biraatu qindaa'ee akka kana gochuu danda'a waan irraa beeknu tokkollee hin jiru. Ijoolleen keenya hundi keenya nuni tokkuma galoofas keenya godhanne abuummoo orma goone gad baane irratti roorrisuu suuraa galabbaxuu ol deebisuu maal gochuu dhiisaa jarri galanii miti isaaniif maal gochuu akka qabnu haala gaarii mijeessuu fi akka qabnu waan gaarii yaadu akka qabnu murteeffachuudha wal mari'achuudha. Kanaaf amma teenya si dhaggeeffannee rarrafnaa abu atillee miira keessaa bahee obboleessa qaali. Ana sirratti sadumaa wanta siniin jechuu barbaadu homaa dubbii fixadheera dhugaa dubbachuu fi akka koottammaa ijoollee kana caalayyuu natu miidhamaara.
dhugaa isinitti dubbachuuf yoo ta'e. Galaanaa fi eenyuma caalatti kan miidhaan yookaan immoo baay'ee natti dhaga'amaa jiru anadha. Because uummanni kun gaafa namni nama birmatee fakkeenyaaf yaaddattu yoo ta'e gaafa jawween faayaa mucayyoon tokko duutee ijoollee sana achitti qaqqabuu dhaqan eenyutu ajjeese akka jedhan dhugaan kun simbira jirti akka jedhan ijoollee meeqa akka isaan gadi galabbatanii miidiyaa irratti haasa'aa turan hin beektu. Dubbiin sunis hangam akka dhugaa ta'e waaqaa fi uummata yeroo sana argitan muluun keessan hin beektu jecha. Kanaatiif iyyuu ani ammasii galoon dhuguma abbuu sumatuun na kenne akka jedhu amma miidiyaa irratti dhiis karaa keessaa nama barbaadu na shakkuu keetiif maaliif na shakkitee siin jechuun danda'u. Dhugaadha. Dhugaa qabda waan ta'eef. Biikoo sirra hidhameen bahe waan ta'eef sitti hin fakkaatu miti sitti fakkaata. So kanaatiif immoo ani immoo akkas hin goone jedhee dubbachaatii waan hin jiruufi waan isaan na gaafatan kanallee dubbadheera. Kanaatiif ilaa ammas dhugaa keessa yoo na bira jiraate ani ammas isuma afaan Oromoo dubbatu kanadha. Eenyumaafiyyuu warri na arrabsitanis warri na jajjanis nama isiniif ajajamuu danda'udha. Anaanis kana dura namni tokko badii tokko narratti argitanii yoo beektan asirratti illee na baasuu dandeessu jechuudha. Maqaan kiyya mammatti miidiyaa irrattis yoo ta'e wantoota gara garaatiinis yoo ta'e maqaan koo ka'ee hin beeku. Hundi waan argitanidha jechuudha. Ammas immoo abbuunis dhugaa nan qaba waan ta'eef dhugaa kana immoo gaafa argitan yookaan immoo gabartan abbuu nutti fakkaateetis jedha yookaan immoo ofiidhuma keessaniitii of taazzabaatii dhiisa waan biraa waan isin jechuu danda'u qabu. Warri immoo akkasumanii anarratti dhugaa ba'uu barbaaddan boru karaa keessanii dhugaan keessan sin jalaa dhokate hamma nan irra sim jedhe kan yookaan immoo hammani abbaan cubbamaa fakkaadhee sim jedhee taa'e kan waaqayyo sin gochuu danda'a jechuudha. Dhageessanii ani amma dhugaa kiyya dhabeera abbaan dhugaa immoo nama biraa ta'eera. Okay hin dubbadhu biikoos fakkaata dhugaadha namatti fakkaata waan ta'eef. Kanaatiif iyyuu warri akkasumaan nas arrabsitanii dhugaan keessan sin jalaa dhokatu hin jedhu dhugaan keessan gaafa guyyaa isaatti siniif haa mul'atu. Warri immoo na shakkitanii galoo feenuu wabiin illee ija kootii nan argee waan jedheef ani ayidoon amma kanatti dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nan iyyuu gaafa galooni gammeen wabiin akkas jedhu dhugaa sinitti dubbachuuf baay'ee keessa kootii baay'ee rifadha. So kanaatiif iyyuu waan biraa homaa iyyuu hin jedhu ani borus yoo ta'e iftaanis yoo ta'e dhugaan keessan na bira jira taanaan ani harkaa hanga miillaatti galoo sinan kiisaa ummata asirraa kanallee sinan kiisaa ani sinii ol miti ammas sinii gadidha yookaan immoo ummata nama kanaa hundaa ol miti garuu wantan xiqqooshi isinitti himu adaraa keessan jarjartanii dhugaa ijoollee kanaallee nawwaalina dhugaa kiyyallee nawwaalina nama isaaniif na'u fakkaattanii anaan na arrabsitanii dhugaa ijoollee kanaa jalaan balleessina sinitti himaan. Kanaatiif iyyuu galuu ani waanan siniin jechuu danda'u kana gammee siinillee kanan siin jedhu kana ani kaleessas yoo ta'e arras yoo ta'e eenyumaan olitti galoo fi astuu eenyumaan hin qixxeessu jechuudha. Kanaatiif immoo dhugaa isaanii kallattii barbaachisaa ta'een nan kaffala yoo dhugaan isaanii na bira jiraate. Kanuman siniin jechuu barbaadawwi warra jala jirtanis hundi keessanuu galatoomaa naa jiraadha. Waanan balleesseef natti lolaa jirtu waan ta'eef. Kanaatiif iyyuu galatooma dhugaan immoo guyyaa tokko isi baddus bakki ijaan baddoodha. Kanaatiif iyyuu yoomiyyuu dhugaas fudhachuuf dhugaas argachuuf bakka isin na waamtanitti ajajamuuf yoomiyyuu duubatti hin jedhu jechuu kooti hawwi. Kanaatiif immoo waan barbaaddanis naan jedha waan nas jajaa nas qeeqaa waan barbaaddanis na godha ani kana sanas siniin hin jedhu jabaadha garuu firdii sobaa hin faradiinaa waaqayyoo biraa argattu sin nama gola ormaa keessa jirudha waan ta'eef yookiin ijoolleen kun dhuguma dhugaa anarraa qabu yookaan immoo dhugaan isaanii sobanatu dhugaa biraa qaba. Kanaatiif iyyuu hin ariifatiinaa isiniin jechuun barbaada waanan sin mufachiiseef dhiifama guddaa naa godhaa galatooma. Eebbifama sekoondiidhuma muraasan dubbadhaa dubbiin baay'ee qarreetti fe'anii waaqayyoo sinaa kabajuu keessuma obboleessa koo Ijawwisaa obboleessa koo Sanbatoo dubbii baay'ee qabbaneessitanii waaqayyo hubannaa kana caalu ammallee isiniif haa kennuu Oromoon bishaan isa darbee waraabanii isa dhufu waraabuu jedhee namoonni dubbatanis egaa saree maaduuttee waraabessoo darbee jennaan bor kana deebi'aa fi jette. Inna boruuf irraa baratamu walitti dutuun wal beekamu waanuma jirudha. Lamaan keessan garuu hundoo tokkorraa nyaattaniittu wal bira dhaabbattaniittu kan bade kana walumaan deebisuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma rakkoolee biyya keessa taa'ee akka gargaaramu asitti barbaadu furuuf hin dandeessaa.
deebistanii dhaabuu hin dandeessu isa diigame kana. Hidhattee yoo dhugumaan ol kaate ati abbuu jechuudha. Amma sadaraan sitti kennu maalidha? Dhuguma dubbachuuf